Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya hadha gadda guddaa tokko nu dhagahame gadda haa caaluun ajjeefamuun isaa gadda yoomillee nurraa hin baanee fi akkasuma madaa yoomillee nurraa hin qoorre nuti ta'e madaa guddaa osoo madaan kun nutti jiru gaddi kun nutti jiru ammas irraan nu dabalanii Jawaariinis obbo Baqqalaas dabalatee hidhanii mana hidhaa jiru. Eessatti akka hidhamanis hin beekamu. Akkasuma hojjettoota OMNs hidhaniitiin eessa akka affanan hin beekamu. Oromoo ummanni kun nama fixuuf ka'e. Ummanni nafxanyaan kun nama fixuuf ka'aa jira. Jajjabaachuu qabna. Ammas osoo gadda kana nurraan jiru ammas kaanurraan dabalanii jarri waan kana karoorfataniitiin ilaaluun itti ka'anii akkas Rabbiin haa jajjabeessu, Rabbiin haa gargaaru, bakka jirtanii wal jajjabeessaa ka'aa hin taa'inaa wal kakaasaa kafeessuudhaan wanta hundaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya hadha gadda guddaa tokko nu dhagahame gadda haa caaluun ajjeefamuun isaa gadda yoomillee nurraa hin baanee fi akkasuma madaa yoomillee nurraa hin qoorre nuti ta'e madaa guddaa osoo madaan kun nutti jiru gaddi kun nutti jiru ammas irraan nu dabalanii Jawaariinis obbo Baqqalaas dabalatee hidhanii mana hidhaa jiru. Eessatti akka hidhamanis hin beekamu. Akkasuma hojjettoota OMNs hidhaniitiin eessa akka affanan hin beekamu. Oromoo ummanni kun nama fixuuf ka'e. Ummanni nafxanyaan kun nama fixuuf ka'aa jira. Jajjabaachuu qabna. Ammas osoo gadda kana nurraan jiru ammas kaanurraan dabalanii jarri waan kana karoorfataniitiin ilaaluun itti ka'anii akkas Rabbiin haa jajjabeessu, Rabbiin haa gargaaru, bakka jirtanii wal jajjabeessaa ka'aa hin taa'inaa wal kakaasaa kafeessuudhaan wanta hundaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya hadha gadda guddaa tokko nu dhagahame gadda haa caaluun ajjeefamuun isaa gadda yoomillee nurraa hin baanee fi akkasuma madaa yoomillee nurraa hin qoorre nuti ta'e madaa guddaa osoo madaan kun nutti jiru gaddi kun nutti jiru ammas irraan nu dabalanii Jawaariinis obbo Baqqalaas dabalatee hidhanii mana hidhaa jiru. Eessatti akka hidhamanis hin beekamu. Akkasuma hojjettoota OMNs hidhaniitiin eessa akka affanan hin beekamu. Oromoo ummanni kun nama fixuuf ka'e. Ummanni nafxanyaan kun nama fixuuf ka'aa jira. Jajjabaachuu qabna. Ammas osoo gadda kana nurraan jiru ammas kaanurraan dabalanii jarri waan kana karoorfataniitiin ilaaluun itti ka'anii akkas Rabbiin haa jajjabeessu, Rabbiin haa gargaaru, bakka jirtanii wal jajjabeessaa ka'aa hin taa'inaa wal kakaasaa kafeessuudhaan wanta hundaan. Aragaru Oromoodhaaf aragaru barattoota aragaru Oromoodhaaf aragaru galanni isaa
isaaniitiin ijaaramne dhiiga isaaniin wal suphine tooftaa diinaatti dammaqne yaaddoo taane yaaddeessine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya, hadha gadda guddaa tokko nu dhagahame, gadda Haacaaluun ajjeefamuun isaa gadda yoomillee nurraa hin baanee fi akkasuma madaa yoomillee nurraa hin qoorre nuti ta'e madaa guddaa, osoo madaan kun nutti jiru, gaddi kun nutti jiru, ammas irraan nu dabalanii Jawaariinis obbo Baqqalaas dabalatee hidhanii mana hidhaa jiru. Eessatti akka hidhamanis hin beekamu. Akkasuma hojjettoota OMNs hidhaniitiin eessa akka affanan hin beekamu. Oromoo ummanni kun numa fixuuf ka'e. Ummanni nafxanyaan kun numa fixuuf ka'aa jira. Jajjabaachuu qabna. Ammas osoo gadda kana nurraan jiru ammas kaan irraan dabalanii jarri waan kana karoorfatanii filaayii nutti ta'anii akkas Rabbiin haa jajjabeessu, Rabbiin haa gargaaru, bakka jirtanii wal jajjabeessaa ta'aa hin taa'inaa, wal kakaasaa kafeessuu ta'an wanta hundaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya, hadha gadda guddaa tokko nu dhagahame, gadda Haacaaluun ajjeefamuun isaa gadda yoomillee nurraa hin baanee fi akkasuma madaa yoomillee nurraa hin qoorre nuti ta'e madaa guddaa, osoo madaan kun nutti jiru, gaddi kun nutti jiru, ammas irraan nu dabalanii Jawaariinis obbo Baqqalaas dabalatee hidhanii mana hidhaa jiru. Eessatti akka hidhamanis hin beekamu. Akkasuma hojjettoota OMNs hidhaniitiin eessa akka affanan hin beekamu. Oromoo ummanni kun numa fixuuf ka'e. Ummanni nafxanyaan kun numa fixuuf ka'aa jira. Jajjabaachuu qabna. Ammas osoo gadda kana nurraan jiru ammas kaan irraan dabalanii jarri waan kana karoorfatanii filaayii nutti ta'anii akkas Rabbiin haa jajjabeessu, Rabbiin haa gargaaru, bakka jirtanii wal jajjabeessaa ta'aa hin taa'inaa, wal kakaasaa kafeessuu ta'an wanta hundaa. Haacaaluu biyya kanamoo awoo nafsee kiyya anuu bakka jiru beeku bar eessa akka jiru beeku eessa akkasi barbaadu beeku awoo nafsee kiyya gurraacha kiyya jedhuu beeku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya, hadha gadda guddaa tokko nu dhagahame, gadda Haacaaluun ajjeefamuun isaa gadda yoomillee nurraa hin baanee fi akkasuma madaa yoomillee nurraa hin qoorre nuti ta'e madaa guddaa, osoo madaan kun nutti jiru, gaddi kun nutti jiru, ammas irraan nu dabalanii Jawaariinis obbo Baqqalaas dabalatee hidhanii mana hidhaa jiru. Eessatti akka hidhamanis hin beekamu. Akkasuma hojjettoota OMNs hidhaniitiin eessa akka affanan hin beekamu. Oromoo ummanni kun numa fixuuf ka'e. Ummanni nafxanyaan kun numa fixuuf ka'aa jira. Jajjabaachuu qabna. Ammas osoo gadda kana nurraan jiru ammas kaan irraan dabalanii jarri waan kana karoorfatanii filaayii nutti ta'anii akkas Rabbiin haa jajjabeessu, Rabbiin haa gargaaru, bakka jirtanii wal jajjabeessaa ta'aa hin taa'inaa, wal kakaasaa kafeessuu ta'an wanta hundaan.